Macaafa Moototaa Lammaffaa boqonnaa 4 akkasidha. Baras dubartoota raajotaa keessaa tokko gara Elsee dhaqxee abbaa manaan koo garbichi kee hin du'e. Ni Waaqayyoon akka sodaatu hin beekta. Atiyyuu beekta. Amma garuu namni gatii isarraa qabu tokko ijoollee koo lamaan fudhatee garba godhachuuf dhufeera jette. Inni iyyite. Elsee deebisee attamitti si gargaaru ree? Wanta mana kee keessaa qabdu anatti himi jedheen. Isheen immoo ani garbittiin kee daadhii waynii ejersaa cuggee xinnoo tokko duwwaa malee waa tokkollee mana koo keessaa hin qabu jette. Lakkoofsa 3. Inni immoo ganda dhaqiitii olloota kee hundumaa biraa qodaa duwwaa muraasaa utuu hin ta'in baay'isii ergifadhu. Kana booddee deebiitii ilmaan kee wajjin manatti ol galii balbala cufadhuutii dhadhicha ejersaa sana qodicha hundumaatti naqi. Yommuu inni guutuu immoo jalaa fuudhii kaayi jedhe. Harka keessa laphee rakaadhaa. Hundi keessan na duukaa dubbattu. Yaa Waaqayyo sin galateeffadha. Guyyaa kana waan naa laatteef ulfaadhu. Annana mana ati hin dubbatta. Dubbii amma ta'uun manni koo, biizinesiin koo, tajaajilli koo, hojiin koo, sanyiin koo, biyyi koo hafayyu galateeffadhaa ta'a. Akkas jedhiin naan jedhe Waaqayyo. Dinqii roorrisaa sirraa deebisuun sii godha. Dinqii arraba sirraa deebisuun sii godha jedha Waaqayyo. Harka qaba walitti lama lamaan akkasiin jedha Waaqayyo jedha. Dinqii roorrisaa sirraa deebisu. Arraba sirraa deebisu. Arrabsamuu sirraa deebisu. Jecha sirraa deebisu. Arraa kaasee siin godha jedheeniin. Naa godha namni jedhu sagalee ol kaasee yaamee na jedhu Waaqa. Si sagalee ol kaasaa Yesuus jedhame. Baay'ee kan nama ajaa'ibu sagalee kana irratti abba namticha raajii tokkotu ture. Birrii liqeeffateetu utuun kaffalin du'e. Maaliif akka inni liqeeffate hin beeknu? Liqeeffatee du'uu isaa beeknu. Maaliif akka liqeeffate hin beeknu? Ministeerii isaaf liqeeffate, manaaf liqeeffate, daakuu ittiin bituuf liqeeffate hin beeknu. Garuu namichuun liqeeffateera utuun kaffalin du'e. Idaa maatii dhaalchisee du'e. Guyyaarraa kaasee maatii kee kakuutu dhaalana malee karaa kee ijaan hin dhaalu. Karaa kee boo'ichin nufu siin jedha Waaqayyo. Karaa kee gaddiin nufu siin jedha Waaqayyo. Namni tokko sagalee ol kaasee karaa koo boo'ichin nufu haa jedhu. Bani afaan kee dubbatu karaa koo boo'ichin nufu jedhu. Karaa koo beelliin nufu jedhi. Ana akkasitti namana. Karaa koo beelliin nufu. Karaa koo boo'ichin nufu. Karaa koo gadanoon hin nufu. Karaa koo abaarsi hin nufu. Namni ameen jedhe irratti haa mallattaawwamu. Karaa kee abaarsi hin nufu jedhiin. Arraa kaasteedhiin. Eebbatu si hordofaa jedhiin. Lafati geesse duwwaatu guutaa jedhiin. Namni tokko iyyee arraa kaasee lafan ga'ee duwwaan guuteeraa jedhu. Sababa abaarsaa namni ta'u akkuma jiru. Sababa rakkinaa namni akkuma ta'u jiru. Dhiiga Yesuusiin kan miiccate kakuu kan qabutti ergaan himaa jira. Akkasiin jira Waaqayyo. Manatti galtutti maatii keessatti galtu keessatti sababa eebbaan si godha siin jira Waaqayyo. Hin fudhatin. Abbaan barbaade sababa ergatti dhuftee eebbi koo qabame. Ergatti dhuftee rakkinni irratti ta'e. Ergatti dhuftee manni koo diigame. Ergatti dhuftee jireenyi ta'uu dida kan jedhu nagayin. Jijjiireera ajandaa sanan jijjiire. Harraa kaasee sababa eebbaa ta'uu jalqaba. Harka ol kaase. Ol kaase hin beektu bor waan ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kana booda hin liqeeffatin liqeessi. Dubartii kana abbaan liqirraa liqeeffate ganama dhufee doorsisa. Warra raaxaa beektu warra raaxaa dhufanii warri raaxaadhaa dhufanii ganama warra sadaabatan tokko. Laattamoo laattuu mucaan sirraa baay'ee hojjetimu makiinaa namaan laatta. Qarshii namaan laatta. Uffata namaan laatta. Even manallee namaan laatta. Ijoollee namaan laatta. Namichi dhufee qarshii qollaattu tanan harka duwwaan si hambisa. Dafinoo mata dureen isaa kadhuma. Facaasa mata dureen isaa kadhuma. Roobii mata dureen isaa kadhuma. Torbee guutuu harka duwwaan si hambisan. Ol kaasi harka kee erga bakka kan dhufe. Akkasiin jira Waaqayyo. Sagalee wal fakkaataa mana kee jireenya kee irratti dhaga'amu har'a mana kee irraa kaasee miila kee jala ta'u haala irra. Naman taatu
baratte siin ta'u hojjette siin ta'u kan jedhu settani maa dhagaye sagalee wal fakkaataa gurra keerraa iyyaa jiru sana natti dhagaamaa jira kana booda hin dhageessu siin jedha Waaqayyo si hin dhaga'uudhaame dabal dubbadu hin dhaga'uudh ati lukkuma kanaan duuta ati naman taatu ati sanan taatu kan siin jedhu ergaan sii qabaa jira sagalee sana ammaa booda hin dhageessu dhufee namichi sirraan fudhadha ijoolleedha ijoolleen sagalee namticha gaafa dhagaan suuqetti ol baqatu hin fiigu mana keessatti ol hin beekame sagalee namticha mana keessatti abbaan liqii beekame gidduutti eersaa nama Waaqayyootti iyyannoo dhiyeessite yaa nama Waaqayyoo abbaa manaan koo akkuma kee nama Waaqayyooti garuu utuun kaffaliin du'e liqeeffatee utuun kaffaliin du'e kanaafu maal akkasii godhu barbaadda maal qabda mana keetii jennaan zayitii xiqqoo tokkotu cuggee keessa jira qodaa zayitiiti qodaa dhadhaati dhadhaan keessa hin jiru akkasiin jedha Waaqayyo kana booda duwwaa guute mana kee amma immoo guutuutu guuta duwwaa mana keetii gadi baasee guutuun godha siin jechaan namichi dhufee eersaan dhufee maaliin si gargaaronna zayitii xiqqoo kosi cuggee keessa raadnaan akka gootu lafti amantii asitti ilaalama akka gootu dhaqiitii ollaa kee dhaqii qodaa xiqqootu hin ta'in baay'isii ergifadhu argitee zayitiin xiqqoodhaa qodaa duwwaan ergifamu immoo baay'eedha likka beekumsa kee hin jiraatu likka amantii kee hin jiraatati namni kan jiraatu sadarkaa amantii isaa malee beekumsa isaa miti qabeenyaa isaa miti har'a ganama badhaasa tokko ta'a warra amantiidhaan jiraatanii badhaasa kennamutu jira dhaqi qodaa baay'isii ergifadhu jennaan wallaadhaatti akka maraatu qodaa qabdu qodaa qaamna qodaa duwwaa immoo abbaan barbaade yoo sii laata fura duwwaa guutuu sii laatu malee duwwaa sii laata qodaa duwwaa mana keessa guurtee kaawwatta duwwaadha akede amma by the way dinqiin karaa Waaqayyoo hordofuudha dinqiin karaa Waaqayyoo hordofuudha sammuu kee hordofu kiisii kee hordofu miti Waaqayyo gaafa dinqii gochuu barbaadu akkati jetti gochuu gaafa dhiisu Waaqayyo gaafati nama furdaanee duqallaadhaan likkiisi kaa gaafati faranjiitu gurraacha adaamaatti kaasee ittiin seexanaa kaa qodaa duwwaa ergifattee toora galchitee namni Waaqayyo akkasedhe inni har'a addaa jedhee dubartittiidhaan siniyyuutti galagalaatti nama sin cina taa'uun inni har'a addaa jedhaani inni har'a addaa jedheen namtichi giraajiin sun maal amma ol gali balbala cufadhu eewu nama 7 8 9 10 100 1,000 amma barbaade ta'a ameen jedhii fudhadhu har'a akkas ta'a Waaqayyo gooftaan maccaa sitti cufee siif hojjeta kana dura Kanaadaan eegaa turte Awustiraaliyaan eegaa turte gamasiin eegaa turte gamanaan eegaa turte amma achiin hin banam asumatti cufee Waaqayyo abbaa faabrikaa hoogganaa faabrikaa raabsaa zayitii godhe dubartitti sittani maa dhagaye Waaqayyo gooftaan maccaa cufaa keessan dhimma kee hojjetee sarpiraayis godha natti cufame kan jettan baay'ee keessatti jirtu dhaggeeffadhaa ergaan isinitti hima akkasiin jedha Waaqayyo sittan cufe warra alaatti onaa fakkaata manni kee keessaan dammeessaera jedhinaan jedha argite warri kaan yeroo mana bira darban manni si onaa fakkaata cufamaa dhagaa kan see hin jiru kana booda cufameera kan see hin jiru areeyyesaa bakka mana buqqifatteetti deemteetti jedhanii utuu arrabsanii gaafa irraa banamu keessi adda qalamnuu jijjiiram sittani maa dhagaye rakkoon biyya keenyaa inni guddaan yoom akkatti dhalatte baruu barbaade namni abbaan hafuuraa kee eewu si guddisee eessaan baatee meeqa barattee kiiloon kee meeqa ora guruupiin kee immoo maali ayiibin amma kanaatti baruu barbaade Waaqayyo immoo kana barsiisuun barbaadu kun ergaa dabar ergaan sitti maan Waaqayyo waa'ee kee nama asirradda'u nama hubachiisuun barbaadu ofii isaatii dhimma kee hubateera har'a dhiyee gaafa bari'u borga nama waan haaraadhaan manni guute Watu kosinti. Nikuni fabrika dinki nabate. Fabrika walgai tahu dan nabate miti. Proposali dan nabate miti. Fabrika dinki dan nabate. Fabrika aksioni dan nabate miti. Fabrika dinki dan nabate. Proposali ninjuru. Kan
Tansee sagalee dhuma. Abboomamtee qodaa duwwaa fiduu. Qodaa duwwaa fiddee keessa balbala gaafa cufattu. Xiqqaan eessaa dhufe? Eessaa dhufe? Guutuu jalqabe. Guute. Gaafa guutuu qodaan hin guute zayitiin jiramayyu. Guutatan gaamana. Gaafa manni guutamu abbaan liqii akkuma durii ta'ee kopportaa isaa sirreeffataa dhufe. Ijoollee jirtu ennaan ijoolleen gadi baanii gaashee jirreedhaan. Sin eebbisa. Guyyaa irraa kaastee isa si ari'ee sana taraa kee ari'uu jalqabda. Guyyaa irraa kaastee isa dhokachaa turteetti morma kee mul'ifachuu jalqabda. Boquun kee ol ka'uu jalqabeera ameen jaariyaat. Sabaqachaa turte sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu dubbiin Waaqayyoo waggaa 3 booda gara Iliyaas dhufe. Dhaqiitii haabitti mul'adhu akkaabitti mul'adhu guyyaa isaati. Sagalee isa dhokachaa turte sagalee isa baqachaa turte sagalee isa dhokattee caakkaatti galtee amma ga'eera. Akkasiin jira Waaqayyo. Fudhadhu ergaa kana. Boqonnaa dhokachuu sirraan cufa kan mul'achuu sirraa bana. Mul'adhu eessaan mul'adhu attamitti hambaa. Sagalee ol kaasee iyyisee sadii karaan barbaadee dhabe naaf argameera ni dubbatu. Dabal. Waa Waaqayyo godhu sittimu isatti barbaacha mana lika biraza hadee lekan birra shagata hadii abaasa. Ergaa akkas jedhu natti dhufaa jira. Isatti barbaacha mana saadateetu karaa mana kee dhufa. Isatti barbaadee dhabde isatti balbala nama baay'ee rukutaa turte amma mana kee rukutee dhufan jiraan. Nama barbaadaa turetu barbaadamaa ta'a. Nama qabeenyaa barbaadaa ture qabeenyaan isa barbaada. Nama aboo barbaadaa turetu aboon isa barbaada. Sagalee ol kaasii ameen. Yeroo barbaadamu. Hojjetaan Akkaabi Iliyaasitti gaafa dhufu fuula isaa ilaale. Ati Iliyaas jedheen eenyu? Maarree duroo akkas miti. Dur dhokachuudhaan si beeka. No amma inni dhokadhu adreesii koo beekama. Doo koo beekamaa ta'a. Namni tokko adreesiin qabu beektuuni adreesiin qabu. Dhokon sittim. Adreesiin isaan beekamu, iddoon isaan beekamu, beekumsa guddaa qaba iddoon isaan beekamu, tajaajilaadha iddoon isaan beekamu, humna guddaa qaba iddoon isaan beekamu. Yoo barbaadde ameen jedhee fudhadhu har'aa kaasee adreesii kee rukutanii dhufanii ol galu. Akkasii dubbiin Waaqayyoo waggaa 3 booda gara isaa dhufe amma dhaqiitii Akkaabitti mul'atu. Sin eebbisu? Fudhadhu. Har'aa kaasee akkas ta'a. Warra sin barbaannu jedhutu si barbaanne. Amma booda isa deddeebitee dhabdeetu har'a galgala sii dhumata. Borgana madhaxxee milkoofta. Namicha waajjira duratti gadi ba'i siin jedhutu lafaa ka'ee si teessisa. Hiikisaa simboo. Warra kan si biraa liqeeffataa turte duratti simboo. Warra biraa si nyaachisaa ture duratti simboo. Warra si towwisaa ture duratti simboo. Yoo haasofte simboo. Argitee namichi dhufe ijoollee jirtu edee akkuma durii ijoolleen nu baqattennaan gaashee jirrattee zanaattee ijoolleen babbareedee qabat maal ijoollee maaltu ta'e amma biyya kana keessatti or nama tokko biratti yoo isin ooverii haasoftan humna ta'e booda jiredhama tokkoon nama qabaa jedhama dhaqii daffarii ilaalati yoo gaafa daffartuu namni sitti dubbatu humna ta'e qaba malee waan haasa'u humna ta'e lafarraan qabu humni ta'e olii dhufeera gabbaatee ijoolleen gaashee jirrennan maal ijoollee maal takka isin haasofsiise waan jeedatti fakkaatan saafamne garuu maal ijoollee maal kasana bakka dinqitte yoom eduma dinqi yeroo ammumatti moo ammuma ta'e warri ollaa boqqa'uu seegan elsammaa dheen amma de guuteera qorichennaan gurguriitii jedhe abbaa liqiitii kenni isaaf immoo itti jiraadha haftee qabaa jechuudha gabatee Waaqayyo sii kenne tokko xaragataadha gurguradhuuti isaaf immoo isa baaliqiif kenni isaaf immoo tijiraadha ergaa kanan sitti ma ameen jedhi fudhadhu balbala arrabin cufne balbala gubboon sirratti hin cufamne balbala maqaballeessiin sirratti hin cufamne arraa kaasee sii banameera siin jira Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosiin dinqii kana wajjin wal argachuu jalqabdu amma ol kaasee harka rikka biraazaa hadee kana booda ol kaasee harka kana booda waan qabatteetti milkaay kana booda karaa deemtetti fiixaan sii baaba'u akka nama midhaan keessa aramaa buqqisee gatu hamoota karaa sitti cufan sana si duraa buqqisee gate haramaa hin barbaachifne dhame midhaan keessa akka buqqa'u daldala keerraa gaa'ila keerraa tajaajila keerraa buqqiseera yaameen jedhe biran
Lafaa kaama furatu dubbadha. Furatu dubbadha. Hundi keessan furatu dubbadha. By the way, iddoo kana taanii waa'ee dhukkubaa yaadan. Iddoo kana teessee waa'ee dhukkubaa yaaddu. Iddoo kana teessee waa'ee riizaaltii mana yaalaa yaaddu. Iddoo kana teessee fayyina eedda. Iddoo kana teessee nageenya eedda. Iddoo kana teessee dinqii battalaa jireenya kee irratti ta'u eedda. Misiraachoo dhaga'uudhaaf qophaa'e. Amma yeroo kanaa kaasee harka hojii hojjetuun argaa jira.